Guyyaarraa kana qimamee madaamii tokko ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii ajaa'ibaa ta'eetiin dhugaa jiru dubbattee dogoggora ishees amantee akkasuma gaaffii baay'ee bareedaa ta'e gaaffii haala namatti tolu deebisuun isaallee nama kamiifiyyuu barumsa kan ta'u namni kamuu dogoggora isaa keessatti argachuu danda'u akkasuma immoo rifeensa akkamii akka qabdu haala kamiinis akka filattu wantoota itti fayyadamtu kunuunsa rifeensa isheef gootu akka ishee mijatee viidiyoo waraabdee ofii ishee fidhaaf jaalala isheetiin naaf ergiteetii jirti. Isinis immoo kanarraa akka barattan warri rifeensa akka ishee kana qabdan dogoggora isin gootan viidiyoo kana keessatti akkasiin hubattan abdiin qaba. Akkasuma warri soba jettanii icciitiin keessan har'a haala salphaatii haala margaa jirtanii gadi baatee jirti. Yaada qabdan koomentii irratti barreessaa fi isinis akka ta'anis immoo viidiyoo sheer godhee fi yeroo itti aanutti kan hundumaa sirreessee waan ati gootii kana sirreessee viidiyoo siif hin deebisa naan jettee jirti. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kee beekumsaalee kan jirtu fayyaa keessanii ani nagaa gootii deebi'ee dhufeetiin jira haaluma argaa jirtan kanaatiin isinis bakka nagaan deebitan dhuftanii faamilii koo haaraa taatanii dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa chaanalee kanaa ta'a manni kun isinitti haa baru mudannoo keessa waan beektanirraa yaada keessan anaafis ta'ee daawwattoota koo faamilii koo kan turanidhaaf sheer gochuun irraanfatina viidiyoo laayikii godhaa qimammoonni madaamii maltatanii ispeeshaalii ijoollee afaan oromootiin viidiyoo hojjetan baay'ee hacuucaa jirtu maal akka ta'e hin beeku eenyummaan keessan inni keessa maal isiniin jedha keessi keessan jajjabeessaa sheerii godhaa laayikii gochuu hin irraanfatina viidiyoo laayikii godhaa waan beektan irraatii waan itti fayyadamaa jirtan irraatii waan sirrii ta'e sirrii kanatti fayyadamii kana sirreessii kan jettan anaafis walii keessaniifis waan keessa jirtanii dhimma rifeensaanis ta'e dhimma biraatiin kan wal qabate yoo jiraate waliif qooduun irraanfatina. Isiniin jedhaa ofii keessan barattanii nama biraa fakkeenya ta'uu nama biraa hubachiisuun waan salphaa yookaan waan akka salphaatti argamu isinitti fakkaateen egaa gara viidiyoo irratti wanti isinii deebi'e obboleettii kana wajjin kan wal argine gama tiiktookii shoorti viidiyoon yeroo baay'ee jirratti hojjedhu ijoollee hedduun karaa keessaatiin warri viidiyoo na arganis jiru akkasuma warri koomentii na barreessanii gaaffii na gaafatanii hedduun isaanii jiru. Garuu nama tokkoof keessaan deebisuun akkuma hunda isiniin jedhu baay'ee ulfaata. Obboleettiin kun ganuu wanta ani biran darbini tokko waan barreessiteef hin deebisee viidiyoo na ergitee viidiyoo ishee fudhadhee gara keessan dhufee jira isiniifis barumsa kan jedhuuni. Kun egaa akkuma argaa jirtanii viidiyoo kana isheetu na ergee jira wantoota itti fayyadamtu yookaan wanta rifeensa isheef qopheeffachaa jirtutu jira. Innis maali kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Ansoo gaayisa akkuma argaa jirtan ammoo bishaan ho'ifachaa jirti. Maalitti danfisuuf maalitti affeeluuf jechuun keessan hin oolle as kunoo bakka kanatti roosmerii qopheeffattee jirti. Roosmerii rifeensaaf gaariidha jedhamee garuu akkaataa itti fayyadama keessanitti sirrii miti karaarran jirtan taana faayidaa hin qabu. Eeksi yookaan roongiidhaas kanatti maal gootee jirti isheen bishaaniin danfistee jirti. Akkuma argaa jirtan bishaan itti naqxee qadaadda jirti. Bishaan duwwaadha akkuma argaa jirtan roosmerii fi bishaanii duwwaadha bishaan isaatti fayyadamu. Bishaan roosmerii bishaanii waanuma kamiyyuu fayyadamiina bishaan waa keessan jiru faayidaan qabu isiniin jedhee ture. Yaa'u qabatamaati kunoo asii kaana jechuudha. Yeroo hundumaa kan isinitti waan qabatamaa ta'e yoo ta'e qofa ofii koo kanan arge yoo ta'e qofa warri itti fayyadamta warri na wajjin jirtaniif jechuudha. Kaan warri isin fayyadne dirqaman qabdani. So akkuma argaa jirtanii gaayis kunoo bishaan roosmerii danfistee jirti. Yaa'u kalariin isaa jijjiiramee jira. Inni kan biraan yeroo firii taayimii qabdan qopheessitanii ol kaawwattanii gaafa rifeensa keessan miiccachuuf jettan achi fuutanii itti fayyadamuu dandeessu. Kanas isiniin jedhee seera sanarra jirti garuu wanti isheen hojjettetu sirrii miti. Sababni isaa bishaan qofaadha. Bishaan keessa maaltu jira? Kun faayidaan qabu. Yaada bishaan danfistee ol keessee jirti. Dhumarratti rifeensa ishee maal akka gochaa jiru waliin kan ilaallu. Qodaa kanatti naqachuuf jirti. Qodaa biraattis naqatteerti baay'eedha wantichi akkuma argaa jirtan bishaan baay'ee lafa guutee jira. Faayidaan tokko keessan jiru jechuudha kana keessa. Guutummaa guutuutti maaliif roosmeriin ooyilii wajjin malee bishaan isaatti fayyadamee argeeran. Rifeensa ni goggosa ni kukkuta malee waan tokko faayidaan qabu. Zeero. Kanarraa kan isin barattan dogoggora jechuudha. Waan akkasiin godhinaa jechuuf malee kanatti fayyadamaa jechaan jiru baay'ee way gaayis. Kun akkuma argaa jirtanii gamattis gamanattis sirattee kanarraa fi kunatti fayyadamaa jirti. Haala kanaan jechuudha. Shorti viidiyoo as cinaatti fiiguu kan itti fayyadamaa jiru. Isheen rifeensi ishee jajjabaataa kan kee lallaafaadha. Yoo jettanii akkaataa itti fayyadama keessaniiti kan isin asirraa hubachuu qabdan. Argitanii fakkeenyaaf kan koo rifeensi dheeraa kan ishee gabaabaadha. Gabaabinniif dheerinni as gubbaarratti wanti ilaalamu hin jiru. Isheen amma massaajii gochaa jirti. Bishaan roosmerii sana fayyadamtee xumurtee jirti baay'ee wayi.
ishee namneetti fayyadamtee jirti jechuudha. Argitan rifeensi ishee baay'ee jajjabaata. Baay'eellee yabbina qaba. Isheen mala kanaatiin akka carqii yookaan nama uffata miicuu walitti sukkuumaa jirti. Kana jechuun dogoggora. Waan rifeensa keessanitti fayyadamte seera qabeessa yeroo itti kennitanii walirraa hirtanii keessa seenee viitaaminiin wanti isinitti fayyadamtanii keessa jiru sun gara rifeensa keessanitti darbuu qaba. Kanan isiniin jedhuuf isa kan argitanii isheen haala kanaan filti. Ani immoo gubbaatti spiidoo xiqqoo cinaatti argitan kan haala kamiin akkam filaa jiru ilaala. Garaagarummaa yeroo jechuudha. Kun dogoggora keessan yeroo akkasii kan rifeensa koo dheerachuu didee, jijjiiramuu didee, lallaafuu didee, filamuu didee jettanii gaaffii gaafachuun keessan sirrii. Ana immoo isintu sobe. Qabatamaatiin kana fakkaata. Argitaniirtan amma filaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokko na rifachiise iyyuu. Maaliif normaalii akkasumatti yeroo ilaalu mataan koo baay'ee na dhukkubee anuma tokkosuuf harkisaa jiramoo natti fakkaate. Argitan rifeensi baay'ee jajjabaataadha. Rifeensa yabbuudhallee. Bishaanis itti nam'e waan ta'eef ammoo goggogee biyyi badee jira bakka kanatti. Hongee qiyyamaan lafa kanarra gadi buutee jirti jechuudha. So kuni faayidaa hin qabu. Wanta isinii sirreessuu hin qabu. Wanta isiniif godhu hin qabu. Haala kanaatiin gootanitti fayyadamtan taanaan sin fayyadaan jiru. Yeroo keessan haala dogoggora ta'een wanta isin hin fayyadneen xumuraarti waan ta'eef sirreeffadhaa isiniin jechuun barbaade. Viidiyoo kanarraa irratti wanta isin gochuu hin qabnedha kan isinitti himaa yookaan viidiyoo kana ilaaltanii yoo dhaga'uu baattan ilaaltanii yommuu ilaaluu baattan dhageessan akka sirreeffattanii fi waan qabatamaa waan dhugaa irratti hundaa'e tokko walitti himnu. Yoo rifeensi dheerachuu baate bakka jirutti gabaabbatee bakka sanatti rifeensa baay'ee hawwataa bareedaa namatti tolu rifeensa baay'ee nama gammachiisu yoo ta'e maal rakkoo qabu. Rifeensa dheeraaf hin boo'ina. Rifeensi dheeraan faayidaa hin qabu. Inni dheeraa qabus inni gabaabaa qabus bakkuma tokko gabaama tokko olii galabaa isa wayi. Kanaaf cinqiin qabaatiina. Kanaafuu gaa'is akkuma argaartanii gara dogoggora ishee kana amma massaajii gochaa jirti ishee fi naafnee massaajiin haala kanaatiin miti. Massaajiin haala kanaan miti. Rifeensi ishee akkasitti yeroo ilaaltan amma goggogee jira. Duraanuu goggogaa ittiin goggosite hin yaadamu kuni jechuudha. Filamadhamee yaadamu yeroo miicamullee kanuma dogoggora akkasii akka hin goone irraa of eeggadha. Waan akkasii sirreeffadha hamma xumurteerti. Wanta isheen sirreeffattu viidiyoo sheereef hin jira. Rifeensa akkamii akka qabdu ofii ishee feetee yaada ishee naa ergite. Kunoo kana fakkaatti. Amma kana shaashiitti hidhachuuf deemaa jirti. Dhumni isaa maalii akkasiin hin jenne shaashiitti hidhachuuf deemaa jirti. Asas immoo haala kamiin akka isheen hidhattu. Dirqama rifeensa keessanitti yeroo maaskii yookaan wanta rifeensa keessanitti dibattan xiyyoosaa micciirtanii guduunfuu qabdu malee akkasitti baakaa gootanii afuun qabdanii akka xila. Kun dogoggora. Kun anillee akkuma ishee kana yeroon godhe rifeensi hundi ammas hin lallaafattanii ilaaltan kun akka kanaa yoon godhe kana caalaa ta'a jechuudha. Kana caalaa babbada. Kanaafuu harka keessan keessa jira waan ta'eef wanti sirreeffattan namalleen komatiina ofilleen komatiina waaqalleen komatiina. Isiniin jechuun barbaade viidiyoo kanarraa isin baratanii ani shakkii hin qabu amma shaashiitti hidhachuu jirti. Yaa'idoonnoo maal gochuuf deemta akkasiin hin jenne viidiyoon kun guyyaa 3 moo 4 bulee darga isheen naaf ergitee garuu argitanii kunoo kana fakkaata jechuudha. Amma hidhattee shaashiitti hidhachuu jirti. Ani seeraan bareechee isheef illee viidiyoo ergee isheetti waan inni waan hedduun jira isinis immoo akkasiin irraa barattanii wanta tiyyaan jetti hundumaa sirreessee viidiyoo biraan nan deebi'anaan jettee jirti. Isheenis isinis immoo akkasuma sirreeffadha. Isiniin jechuun barbaade waan akkasiin stop kalaas my sister kalbees yaa Allah ammallee cuma jirti. Hundi isaa baay'ee namatti tola garuu